Maanu jalqaba qoosaa ture gizee jalqaba ate akkas jettu booda irra garuu mana hidhaa seenee waa'ee daa'imaa yeroo ati kaastu ammoo imimmaan tun qabeeyyu. Eeshi Adam tonkolii kana dalagdee ishee. Tonkolii kana dalagee naaf bilbiltee baga gammaddee naan jette. Eeshi. Jennaani eeyyee walumaan baga gammannee jedheeni birrii naa ergeeree nan mallee. Eeshi. Sii ergaa akkaawuntii ergii naan jette. Eeshi. Achi irraa cufadhee akkaawuntii itti ergee ka'ee xiqqoo ishee deebiseeti ergitee jedheen itti himee jiraa hin galchanii naan jette. Akki gootu akkaawuntii illee an feekisi ergee lakkoofsi tokko hir'uu qabaa. An bishaan illee hin ceene. Qoramtee jirtaa birri illee naan ergine an birri teen hajamu. An hin ceene illee inshaallah ammoo edana hin ceedhaa hin ceeyaa jedhii qabadhuu jedhee. An edanumatti seenee edanuma ce'elle. Itaalii galte eeshi. Itaalii gale. Eeshi. Amma erga galee hin deebi'aa jette ergaas ba'e. Eeshi. Amma ati yoo deebitu ana barbaada deebite moo birrii barbaada deebitee jedhaa. Eeshi. Lakkii ani ijoollee tiyya naddanan baasinii jettee gadhe. Atama maarri ijoollee teetiifillee miti anaafillee miti birrii barbaada deebi'aa jirta. An silaa akka jaalala keetii hima si deebisa. Ati nama handhuuri kee birrii irratti onni jedhe waan ta'eef anaafati waliin taanu. Ammoo akka keessii kenna akka jechuun homaa wali ijaarannee homaa ijaarattee na biraan qabdu garuu ifaajeen ati ilmoota nanarraa dhalte ilmoota sirraa dhalee ifaajeen na biraa qabda. Kanaaf gaafa biyya galtetti haqa keetitti haqa kee jedhee waan tilmaame siifen kenna garuu nan eegin isin eegu asii wajjaan baane ilmoo ammoo yoo waa'ee ilmoo ati kaaftu ana badhumaan kiyya fayyaa nan argatu waa'ee ilmoo natti illee dubbatin akka lafaallee kaaftu hin barbaadu jedhee. Sababni an didee fi jiruu biyya Arabaatittu akkas na goote gaafa Awurooppaa dhufte Awurooppaa dubartii dhiitee si bulcha ani harkaan isii fidee waraabessa guyyaatiif ufii dhuutaa. Wanni an dideef jaalala osoo qabu miidhaa irratti miidhaan na dabalama jedhee ofirraa dhiise osomaa jaaladhoo dhabuu fudhee. Mataa yoo gabaabsee jecha bifa kanaan xumure. Amma hoomee maal keessa jirta haalli jireenya keetii maal fakkaata isiin sunoo maal keessa jirti? Wallaahi haalli jireenya kiyyaa alhamdulillah anillee waan waliin haasa'uun qaba sa'a kanatti waan jaaladhe wajjin haasa'uun qaba. Isiillee ol baaftee tiiktookii kanarrattuu maalii kiyya jetti isiillee ni qabdin sa'a anaan gubuuf akka gootiillee dhugama jaalattee san Allahu aalam. Anonni anaan gubamu. Daa'imti yoo akkamsiif jirti amma guddattee? Wallaahi daa'imti akka gaarii guddatte akka gaariitti. Faamilii keetti si guddisaa jira atillee qarqaarataa jirta. Akka gaarii qarqaara. Dhangaafa biyyaa bahu sanuyyuu waan waggaa tokko waan ta'uun beeku jedhee waan waggaa tokko tilmaamee lafa kaa'ee biraa deeme ijoolleedha. Nikaa isii irraa buustee haadha manaa kee? Hin buufne. Gaafa ka buuse san deebisee ture ana hin buufne. Maaliif hin buusne irraa? Wanni ani hin buusne jedheefi anaaf hin dhabne nama ifidadhu maatii kee ifidadhu namarraa si fuudhe. Namarraa walitti dabalamne atillee namarraa dhalatte anillee namarraa dhaladhe badhe massi gadhiise siin hin jedhu ila kiillooti haqa isiillee hoodhaa jedhee si hiika maatii kee keessaa nama tokkocha obboleeyyan keessaa nama tokkocha ifidadhu jedhee hin fidanne badhe gabbuusuun natti toluu dide. Amma ofafoo abdii walitti deebuu qabdanii? Ani isit deebuu irraa gaafa isit deebi akka nama amantaa jijjiiratteetti uflaala. Wallaahi jedhu. Wallaahi. Bakka murattee gara. Ejjenno. Ergaan ati qabdu maal inni amma uummata si daawwataa jiru kana keessattuu namoota gizee jalqaba ati gastii kana seentee sagantaa mudaa jaalalaa kanarra dubbatu eegalterraa kaasee hanga ammaatitti jechuudha. Walumaa gala ergaan ati qabdu mee maal inni? Ergaan ani dabarsuu fi daawwattoota kiyyaaf wanni ani dabarsuu barbaaddu keessattuu yoo tasa isiin gastii kanallee daawwataa jiraatte fakkeenya maaltu beeka wanti kun barri kun bara miidiyaati isiifillee uummataafillee ergaa dabarsi. Beektaa dubartii waa sagaliin horatu waa lamaaf isii horatu jedhan. Saglanii sadi obsaan horatu sadi gorsaan horatu sadi obsaan horatan jedhan. Wanni lamaan ammoo takka isiif isii horatanii takka warra isiitiif isii horatan jedhan. Anammas keessatti obseefillee dhokseefillee
gorselle waggaa 11 Eeshi. waggaa 11 kana keessatti obsee gorsaa ture. Eeshi. Warra isiitiif isii horatan yookaan isiif isii horatan ka jedheefi warra isiillee maal jedhee wanni keessatti abdii murachiise. Gaafa biyyatti isiin akka ittaatee walitti bubuunu eessa abbaa ofii hidhatti ana si faana jiraa gara kee deeffadhu yaaluu naan jedhe obboleessi. Eeshi. Gaafa isii biyya Arabaa fideetiin isiin na biraa baatee bara akkanaa hin dhabee jedhee ittime. Haadha abbaa qabdii lamuun okeen irratti hin dhayinii naan jedhe. Lama jedhe. Deebi'ee biyya Awurooppaa kana dhufte. Warraanuu wali araaramnee fixanne. Eenyu Awurooppaa dhufe? An dhufe ani. Dhufe jedhu. Hagaan dhufe kana warraanii fixadhe ta'isiiftiiftiyaan fixanne jedhee ta warraan fixadhe. Aarii mufii jidduu kenna uumame kana hin fixadhe warraan. Maan naan jedhe ammallee obboleessummaan afaan magaa duraatiin irra deebi'ee anas si faana jira maal abbaa isii eessa abbaa ofii hidhattii gara kee deeffadhu naan jedhe. Gaaf dura akka jedhee isiin baanaan akka naan jedhe hadhallee deebi'ee afaanuma saniin akka naan jedhe deebi'ee biyyatti illee maal jedhe nuti nama wajjaan baasuu fi miti dubartii haguma nama bira jirtu ergatanii mana wayinaa ijaaraarti mana sannaa xumurtuu jedhe gaafaan biyya jiru. Obboleessi faayidaa isiitiif isii ilmoo bultii isii diiganii jechaadha. Maallaqa irraa nyaatuuf jecha. Kana maal godhe sitti illee maal godheen beektaa? Mallaqa yoo an si gaafadhe na as kenni waan siin jedhuuf si gaafadhu si fakkaata. Akki gootee malli ati warra kee ittiin gaafattu iqaamaan bitadhaa. Birrii san barbaadaa jirtii jedhii gaafadhu dheen iqaamaa bitachuu barbaadaa. Yoo akka jettee gaafatu birriin hin jirtu. Wanni an jedhuun gaafa kana dhugaa isii argite gaafonni illee gaafa kanarraa warra irraallee birrii warra erguullee isillee. Ani sadin dhabin jedheen ana dhabdee warra keellee dhabdee birrii keellee dhabini takkatti irra dhaabbadhu. Ana dhabdee warra keellee akka dhabaartuun beeka. Garuu yoo jiraatte ilmootiyyaaf yoo guyyaa takkallee bilbiltee haadhateen jettee boqonnaa sirra fudhatte anaaf ilmootiyyaa fi boqonnaadha. Ati yoo naga qabaatte anallee geettaa ilmooteellee geettaa birrii kee qabadhu yoo barbaachisaa ta'e haadhatee akkaawuntii baasisi haadhatee irra galfadhu jedhe. Osoo anaan dhiyeessituu sadii dhabaa jirta. Gaafa kanarraa jijjiirama fiddee xiqqoo bakka birrii san qabatte natti fakkaata. Hangan argina. Amma gabaabsitee daqiiqa takka waan hin caalle keessatti ergaan osoo isiin amma fakkeenyaaf laayivii kana jala jiraatte yookiin osoo tasa ergaan kee kan qaba waraabamee bira ga'uuti ergaan ati siidhaaf qabdu maal inni? Obboleessa kiyya qaraa waan kitaaba ta'u barreessee ergaa barreessee fi kitaaba ta'u ofittuu ka qaraa barreessaa fi tureef. Annama akka kitaaba waa barreessu yeroo baay'ee feesbuuk irraan irratti illee ni barreessa. Waan adda addaa nama kitaaba barreessu jechuu hin dandeenya. Seenaa jaalalaa kana akka ajaa'ibaaf barreessa. Waanuma akka mudannoo kanaa wal qabatee jechaadha. Kanaaf waan ergaan isii bira ga'oo taate wanni ani sii dhaamu ammallee bakka hin taane jirti. Ana morka kiyya bakka hin taane seentee bakka hin taane jirti waan ta'eef bakka isii ta'u. Anaan morkuu dhiiftee akka bultii ofii jaalattu bakka gaarii akka isiin geettu barbaada waan ta'eef bakkeen sunillee hanga beekutti hin taati natti hin fakkaatu jaalachuus hin dhooggu. Abbaa feete jaaladhu garuu horii kee ittiin kenninii ka jedhu dhaamsa dabarsaaf. Maali waa baay'ee. Anammoo waa tokko si gorsu wanta kiti asii dhaamu. Awwal shay dubartii nikaha irraa qabdu ka hin barbaanne. Isiin feetu jahannamiin illee aseentu feetu insitti illee feetu jinnitti illee heerumtu. Erga hin barbaaddu taate ni kenni rabbiillee kabajaa qaba waan ta'eef irraa hiiki.